الرارة متيم قاتن توبة ربي خيالات ليفما قافد ربي علمو اللي نقم تشيسو الأفلار الحمد لله أيو علمو دلالي بالغم ما قد يلين برسيسو فيديوتي يكوما دبتا قوسو قبازني هاجا الرنقب أريد فيليتا نكنت فتا زا جيد زن جيد يمالي نمني كانت زني بو جاي ممان زني بو سنجر فيديو انت يلالتوس دن تابا كيسنو خفانتا مليق الله والله بدني جرن أما غرو دجبرتوني هوغو أوف دوسيتاني تنما وراب دنسن أكوان تيسن إسنتي مولن إسنتي فقاتنا تيسن إسنتي مولتا جردي إني وراب بتا جر أتي دوسيتولي تنبيه كمو تنجل سار ريبيه قالوا أن نراه ملو جبرتي سلبسون والله وسدي بتا قباد والله أولمباس والله ثم والله مالك جناني غاريمت nuti akka feete dhiira akka feete illee na gooti sadi jazaa rabbi siif kabala ammoo ati immoo inni na ergi keessan jettee dogongora namaa fuutee viidiyoo namaa namatti keessan ergitu wallahi namni itti qixaatamu si'i namni badii laal rabbiin dubbateeti je siboo isin ni jaalattaniisi warra amane keessatti warra rabbitti amanetti je badii facaasu ummata akkasii san rabbiin qixaata azaaba kenni qopheesseef quba qabaadha quraana keessatti warra rabbitti amane keessatti takkeessaa'u nama hawaasa biratti sadarkaan isaa beekamu tokko ati gaafa ol baatee saaxilte guyyaa tokko rabbiin guyyaa qiyaamaa dirree maasharitti gaafa rabbiin uffata qullaa ati kabana hin qabne gaafa rabbi si salphisu quba qabaadha keessaa'u ijoolleen muslimaa ijoolleen teenya namni waa baratte taatanii namni waa beeytan taatan gaafa keessaa na argi jettanii walitti ergitan eeganaa badii san fuutanii namatti facaaftan nama rabbitti ab eenyija mee akka kun tanaaf amma nuti lulluuqatatti jirraa isin dilii saabbadha nuti waan turte tuubanne nuti Ustaz mubaarak baga nagaan urtan assalaamu alaikum baga nagaan wedde manasirii kuni waa mulli saara nama hundura keessan taaru jira yaa namni fundura keessan taa jiru jira akam namni fuldura keessa yoo jiraate yoo mara yaaffattani nama fuldura keessanii keessa tiktok irratti akka mul'isu beektu sinii galtee jechi kiyya maraayaan lakki boo deera jirti hin jirtu namni fuuldura kiyya hin jiru maal natti mul'isaa jira wallaahi al'aazim natti mul'isaa jira ustaaz yoo deeraan sitti mul'atte malee hin jiru lakki deera jirti amma mana tsariin fakkeessan gaaf tokko ustaaz haati mana kiyya fuuldura koo jirti laayivii yoo seen bartaa kiyya maal jirtan laayivii seen bartaa kiyya laayivii seenee mana tsarichi numayyuu gurraacha yoo tijjimuufaa yoo mul'atte hin beekne malee ustaaz dhaggeeffadhaa ka gaaf tokko waan ta'e isin itti maara mudannoo mana tsariin fadheetan laayivii irra taa'aa jira jaartiin kiyya fuuldura kiyya taa'aa jirti akkan taane amma mana tsarii keessaan ijoolleen jaartii kiyya argaa jirti ani hin barre ka mataa qullaa jirtu subhaanallah jawaan ijoolleen natti manii bilbileen natti nan jabaadhe mana tsarii ofirraa darbe eeggadhaa mana tsarii yeroo uffattanu mana tsarii yeroo ana uffattanu guyyaa tokko ishiidhaan sayyeetan viidiyoo waraabee ijoolleen ministirii keessaan agartee sawartee natti ergite akka kanaaf asiniin jedhe ta'een beeka eeggadhaa mana tsarii warri uffate laayivii waraabu soomana keessan saawee yoo ittiin suni akkas soomana keessa akkasitti waraabeetan maa ustaz maan na guddiftarree gaara taa'u sin malee cufachuu kiyya kanas maa gastii sirreessaa yookiin wal bira nu kaa'aa malee hay ani ustaaza gubbaan ta'an gidda dhulakki maata laa wallahi Yaa video guddis. maalfadha hay ustaaz lamma keenya yoo guddanne yoo jenne malee Yaa? lakki ani ustaaza gubbaan ta'u wallahi dindaa isaaniiti maal gootaate qalbii cabtaa didda antaadha namtuu namaa yoo isaan waraabanis ammoo silaa beekaa gaa xiqqoo rabbiidhaa shirkii nu hin araaramneef malee silaa akka fincaanii fi udam jalaa manatti guuran halkan tokko keessatti silaa ittiin nan raawwadha garuu rabbiitiin jaalanne gaa gaarii miti waan ta'eef wanti akkanaatu hin shirkiidha astaghfirullah alazim rabbiin waa dhiisu malee gaarii miti boh dalagaa tanteef jala habaan mansuuraa godhumanna wanti bana walii gaddeemaa jiru
waa'ee ustaazaa akkasumallee namoonni hedduun booniyyeessitu akkana godhee booniyyeetu akkana godhee warroota jettaniif har'a deebii quubsaa isinii kennuu barbaadeetina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti ani nama ilmii qomaa qabu wallahi uma fedhellee ta'u ustaazni kuni nama ilmii qobaa qabu jechuudha. Nama na barsiisaa turelleedha jechuudha. Ani wallahi nama na barsiisee miti nama na miidheeyyuu miidhuu hin barbaadu isiniif galee garuu ani waan akkana kana irratti raawwanne wallahi rabbiin jechuudha. Ani yooni waan akkana irratti raawwadhe wallahi rabbiin guyyaa qiyaamaa ragaa natti ta'uu jechuudha. Ani irratti waan akkana kana yaade wallahi jechuun islaamummaa keessatti wallahi jechuun iyyuu gahaadha. Gan waan kana waan hin goonee fi waan kana yaadee hin beeknee fi namni akkanumatti lafaa ka'ee booniyyeessitu akkana godhee booniyyeetu akkana godhee gaafa jedhu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ani gana nama waan miiqana eeggatudha. Dogongorri kanaan dura darbe iyyuu nagaa jechuudha. Gana immoo ammallee waan biraa keessa laaqqamu waan hin barbaanneef waan akkanaa kanallee takkaa godheellee hin beeku irratti ittillee yaadee hin beeku. Osoonii yaadeeyyuu sila kanaan dura ture. Osoonii kanii yaadullee ta'ee sila kana dura ture jechuudha. Garuu har'ammoo inni nama jireenya isaa keessa jirudha. Nama gaa'ela jaarratee jirudha. Ani har'a kana sababa kanaan osoo gaa'elli isaa diigame wallahi namni nama diigu ofii rabbiin immoo isa diigaa jechuudha. Waan akkanaa yaadeetiyyuu hin beeku. Namni tokko gaafa relationship eegalu nama tokko wajjin yookaan hariiroo wayii gaafa uummatu jireenya isaanii keessatti wantoonni hedduun uumamuu danda'u jechuudha. Isaanis tokko waliigaltee dhabuu dhiisuu danda'anii gaddaa gammachuu waliin dabarsanii argachuuf dhabuullee waliin dabarsanii wantoota hedduudha jechuudha. Isiniif galee garuu hariiroon isaanii sun walitti dhufeenyi isaanii sun adda cituu danda'a jechuudha. Fuulla'uu dhiisuu danda'a. Gaafa adda citu san garuu wantan ani relationship keessatti waan waliin ta'aa turre waan waliin dabarsinee gaafa adda baanuu yookaan immoo gaafa waliigaltee wayii dhabamee walitti dhufeenyi keenya sun dhaabatu nama waan kaleessa dabarsisan har'a irratti kaasee nama waan tokko har'a irratti kaasee nama dubbatu miti jechuudhaani. Maaliif jennaan akka taa'amee hin darbine tokkotti itti yaada baqa. Namni sun lafaan hin jiru hariiroo waliin qabnullee dhaabnee jirra jaateef wanni sun akka waa takka taa'amee hin darbine itti yaada jechuudha. Jireenya kiyya keessaan hin baasa. Kanadha. Kan itti aanu immoo yooniniif inni jireenya isaa keessatti wantoonni tokko isa mudatan dirqama anumatu waan san irratti raawwataa jira jechuun osoo ijaan hin argin waan tokko osoo addan baafatin namarratti ragaa ba'uun illee sirrii miti dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Ani isaaf miti nama biraatiif iyyuu waan akkanaa gadhee akkanaa kanan irratti yaadu jechuudha. Because wanni kun ana biratti gatii dhabeessadha jechuudha. Gatii takka illee hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan wanni kun waan hawaasa waan tokko barsiisaa miti yookaan isa ani jechuudha. Isa fayyaduu baadhullee isa miidhuu hin barbaadu. Maaliif jennaan nama waan ta'eef inni waan biraa dhiisiti namummaa isaatiin nama waan ta'eef isa fayyaduu baadhullee isa miidhuu hin barbaadu. Itti aansuu danda'ammoo ani finni adda baanee jirra. Wanta anaaf isa walitti fidu yoo jiraate funyoo laa ilaaha illallah bas kana qofa jechuudha. Obbolummaa diinii qofa jechuudha. Malee wanni biraa anaaf isa wanti walitti nu fidu tokko illee hin jiraatu jechuudha. Ani immoo nama kana miidhuudhaaf illee maaliif na barbaachise? Maal naaf godha? Waan takka illee faayidaa naaf hin qabu. Isaaf illee waan takka illee faayidaas qabaachuu fi baatu miidhaas itti fidullee baatu hin beeku. Garuu anaaf immoo faayidaa naaf hin qabu jechuudha. Kanaaf jennaan ani waan kana hin goonellee godhullee hin yaadu. Akkasiin siniin jechuu barbaada. Akkanaaf hubattanii barbaada.